Harka fuunee akka moltan kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaa wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti himu kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Itoophiyaa fi Ugandaan waliigaltee tumsa damee ittisaa mallatteessanii jiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Ugaandaa Viinsent Baamulaangaakii fi ajajaa waliigalaa raayyaa ittisa biyyattii Jeneraal Wiilsaam Imbaadii daawwannaa hojiitiif Finfinnee wayita argamanitti gitoota isaanii Itoophiyaa waliin dhimmoota ittisaa irratti waloon hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiru. Ministeerri raayyaa ittisaa Itoophiyaa Dr. Abrahaam Balaayii fi gitni isaanii Ugaandaa Viinsent Baamulaangaakii akkasumas ajajaan waliigalaa raayyaa ittisa biyyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa fi kan Ugaandaa Jeneraal Wiilsaam Imbaadiin waliigalteewwan tumsa damee ittisaa cimsan waliif mallatteessanii jiru. Waliigalteen mallattaa'e kunis dhimmoota waljijjiirraa odeeffannoo, ijaarsa dandeettii waraanaa, nagaa kabachiisuu, tasgabbii naannawaa fi dhimmoota biroo irratti waloon kan hojjechiisu ta'uun isaas ibsamee jira. Itoophiyaan adeemsa caalbaasii gaachana gabaa idil addunyaa irratti dhiyaate akka haqamuuf gaafatte. Gaachanni waraanaa jaarraa 19ffaa keessaa Itoophiyaa naannawaa Magdalaa irraa waraana Ingiliziin akka saamame himamu tibbana gabaa idil addunyaa irratti dhiyaachuu hordofee adeemsi caalbaasii isaa akka haqamu Itoophiyaan gaafachuu ishee miidiyaaleen biyya Ingiliz gabaasanii jiru. Caalbaasiin idil addunyaa kun kamisa dhufuu guraandhala 29/2024 akka gaggeeffamu kan ibsame yoo ta'u, gaachanni kun paawundii 800 aga 1,200 akka baasu tilmaamu isaa gabaasaaleen ni mul'isu. Abbaan taayitaa hambaalee Itoophiyaa xalayaa dhaabbata caalbaasii kana gaggeessuuf xalayaa barreesseen adeemsi caalbaasii kun akka haqamuuf gaafatee jira. Abbaan taayitichaa xalayaa barreesseen gaachanni kun jaarraa 19ffaa keessatti yeroo waraanatti kan saamame ta'uu heeruudhaan caalbaasichi akka haqamuu fi Itoophiyaaf akka deebifamu gaafatee jira. Jilli Afyaa'ii Caffee Oromiyaa Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaaniin durfamu giddugala agarsiisaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Lidataatti argamaa jiru daawwatee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa aadaa fi duudhaa Oromoo Finfinnee keessatti dagaagsuudhaaf dhaloota barsiisuudhaaf hojjechaa jiraachuun ibsamee jira. Pirojektoota magaalaa Finfinnee keessatti ijaaramuudhaan tajaajilaaf banaa taasifamuuf jiran keessaa giddugalli agarsiisaa fi gurgurtaa meeshaalee aadaa Lidataatti hojjetamaa jiru isa tokko jedhame. Giddugalli kunis har'a Jila Afyaa'ii Caffee Oromiyaa kan ta'an Aadde Sa'aadaa Abdurrahmaaniin durfamuun daawwatamu ragaan biiroo kominikeeshinii Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Geejjibni galaanaa fi loojistikii Itoophiyaa walakkaa waggaa kanaatti qarshii biliyoona 23.4 argamsiisu beeksisee jira. Hoogganaan qajeelcha kominikeeshinii koorporeetii dhaabbatichaa obbo Damsa Obbanti dhaabbata pireesii Itoophiyaatti akka himanitti hojiiwwan adda addaa damee tajaajila doonii fe'umsa dabarsuu, tajaajila buufata doonii fi terminaalaa fi tajaajila dhaabbilee irratti hojjetamaa jira. Walakkaa bara baajata kanaatti qarshii biliyoona 17.23 walitti qabuudhaaf karoorfame galii qarshii biliyoona 23.46 argamuu heeranii gibira dura bu'aa qarshii biliyoona 3.26 akka argate ibsanii jiru. Walakkaa waggaa kana keessatti doonii fi doonii kiraa dhaabbatichaa fayyadamuudhaan meeshaaleen toonii biliyoona 1,886,399 geejjibsiisuudhaaf karoorfame meeshaalee adda addaa toonii miliyoona 2,214,156 geejjibsiisuun akka danda'ame ibsanii jiru. Dhaabbileen barnootaa dhaloota ispoortiin ijaarame uumuudhaaf tattaaffii godhan milkaa'aa gochuudhaaf deeggarsi barbaachisaan ni taasifama kan jedhani deetaa ministeera aadaa fi ispoortii Ambaasaadar Masfin Chirnatidha. Feestivaalli ispoortii kolleejjota yuunivarsiitii Finfinnee jala jiranii guraandhala 29 aga bitootessa 14/2016tti ni gaggeeffamaa jedhame. Sagantaa feestivaalicha jalqabsiisuu irratti pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa gargaartuu komishineraa Kafit Inistiraaktar Illeetii kan ta'an Abrahaam Maabiraatuu dabalatee keessummoonni biroon waamichi taasifamee fi argamanii jiru. Feestivaalii ispoortii kanarratti kolleejjonni yuunivarsiitichaa jalatti argaman kan hirmaatan yoo ta'u, gosoonni ispoortii akka kubbaa miilaa, fiigichaa, kubbaa saaphanaa dabalatee kanneen biroonis ni gaggeeffamu jedhamee jira. Sirni ramaddiin carraa kolleejjota dorgommichaa irratti hirmaatanii Inistiraaktar Abrahaam Maabiraatuutiin raawwatamee jira. Deetaan ministeera aadaa fi ispoortii Ambaasaadar Masfin Chirnat wayita kana akka
akka himanitti ispoortiin guddina diinagdeetiif walitti dhufeenya waloo cimsuudhaaf akkasumas michummaa biyyootaa cimsuuf gahee olaanaa qaba jedhan. Ispoorteessitoota haaraa maqaa biyyaa waamsisan horachuudhaaf hojiin walitti fufiinsaan hojjetamu akka qabu heeranii kana keessatti ammoo manneen barnootaa gaheen isaanii guddaadhas jedhanii jiru. Loltoonni dhaabbata waadaa kaaba Atlaantik naatoo Yuukireen tumsuuf kan bobba'an taanaan addunyaa irratti haalli walxaxaa fi rakkisaa ta'e uumamuu akka danda'u Raashiyaan hubachiifte. Naatoon waraana lafoo Yuukireen keessatti bobbaasuu akka danda'u pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroon walgahii hooggantoota biyyoota Awurooppaa irratti ibsa taasisan hordofee Raashiyaan akeekkachiisa kana laachuun ibsamee jira. Naatoon waraana isaa Yuukireen keessatti bobbaase taanaan kallattiin Mooskoo irratti waraana akka labsetti kan fudhatamu ta'u itti aanaa afyaa'ee mana maree federeeshinii Raashiyaa Konstaantin Koosaachoof ibsanii jiru. Yaadni naatoon kun hojiitti hiikamnaan addunyaa irratti haalli walxaxaa fi rakkisaa ta'e uumamuu akka malu akeekkachiisuu Rooyiters gabaaseera. Kan hordofaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa miidiyaa wiirtuurraa qophiilee afan waliin turtii gaarii.